taate? Torban lama darbeera. Torban darbeera. Guyyaa 20 keessa galuu ga'eera. Fincaanii baatee ma keessatti? Fincaan baadheen keessa. Baadheen dhaabbachuu hin dandeessu. Macharrashaa kunuun harkatti tasitti lafaan ol fuudha. Teessisuu hin danda'u. Dhaabbachuu hin dandeessu. Harka koo guyyaa koo siqaayin arginu. Kabajjiin rakkadhee abdii kutadhee akkaataa wallaalee har'a buddeen egaa guyyaa kanarraa iddoo kanarraan dhufe Gooftaa qabdaa? Gooftaa qabdaa? Qaba. Baay'ee gammada. Lafti ishee ciiftee jirtu kun abidda. Maqaa isa iddoo ammoo eekee maqaa gooftaan hafuurri guddaa. Deemaa keessa. Gadhiisaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Humna dhiiga holichaatiin. Diriirsi miila ishee kana. Diriirsi miila kana si jedha. Miila kana diriirsi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa isa du'aa ammoo eekee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Rifeensa mataa maqeensa miilatti abidda ajajeera. Lubbuun kun hin duutu. Lubbuun kun du'u ishee qaamni raasitti ture. Har'a Waaqayyo garuu nan hiikeedhe. Lubbuu kanatti immoo Waaqayyo ganaan dhimma itti baay'eedha. Ganaan dhimma itti baay'eedha. Ganaan dhimma itti baay'eedha. Baay'ee namoota baay'eetu gaddaa jira. Isheen duukaayyuu har'a galgalagaa namatu furama. Namatu furamaan sin jedhe. Ni namatu furame achuma maal keetiiti? Ana mucaa sisteerii koodiiti. Achi beekta kaa sirriitti? Sirriitti an beeka. Nama duuba isaatii jiru sana beekta? Sirriitti an beeka, waan hunda nan beeka. Mataa goofaree isaa? Namaa waliin galte? Sirriidha, eeyyee. Samoonni kanayyuu rakkoo guddaa jira. Mucaa nama akka rakkoo biraa irra godhanii. Dubbadhu maal tura mucaa namaa? Daddabarsanii akka gurguruu kana fa'aa daa'imoota barbaadu. Nama mucaan biraazarii isheen daa'imni fa'aa baay'ee akkasitti isa eegaa jiru. Fudhatanii bakka biraa deeme daa'ima wayii gwaaddanyaa isaa lafa sana qaamni seera hordoffiidhaan achi keessaa baase. Ammas illee biraazarii isheen dhumaa baay'ee barbaadama. Sababii kanaaf karaa koos illee waa ta'uu hin danda'u. Bakka kottaa fudhadheen adda qabee kottaa nyaannan dhufuu didan har'a immoo ofuma koosa kan taa'anii ishee dhaqee fudhadheen dhufeen lafa sanaatti baase. Sederhana kisah. Ya Waaqayyo bifna maqaa kee jedhiitii kadhannaa ammasiif si kadhadhu kana naaf dhaga'i. Na ilaalu bireecha. Na ilaalu jecha. Kanaan na ilaalin jedhe. Shana. Mata. Hah? Bishaan kuni bishaan miti abidda. Bishaan kun bishaan miti dhiiga. Maqaa isa du'ee dhooma yookiin maqaa gooftaa Yesuus. Heeroo gobereetti. Hoteelli. Oki. Oki bareechi oki. Oki. Abidda keessa deemaa jirama. Budaa harkaa baateetu budaatti dibamti gama. Miguel Morjoo Waaqayyoo dinniidha. Har'a budaa harkaa baatee budaatti dibamti. Ada la boletti, Lord schiatama. Amen. Balik lagi. Tok, lam. Umna narrajuru, maka Yesus Kristosin. Gadhiisi sammuu laphee ishee coggaarra ishee gadhiisa fuula guddaa lafannee keessa deemu. Geetaa Yesuus. Humna maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Tokko. Lama kana hin ciisin isa dhumaa sadii. Geetaa Yesuus. Daf. 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 Afra apa facis maka kofta. Daf. Isa rumah sakit guddaa. Bereet neela.
Kayak apa? Kayak. Kamu gitu. Nela, Nela, Nela. Dia mau fikir gitu. Dia sudah. Dia sudah. Akan itu musa kalau dia pernah waktu ini. Dia sudah. Dia kerja. Nela kerja. Market suku barang. Hah? Hah? What? What? Mayu kasih dia serap cunan dia. Mayu. Nela boleh tu Nela. Pura pura. Nela kerja. Anak Nela kerja. Nela Nela. Boleh tu Nela kerja. Nela kerja. Anak Nela ni jangan kesu. Semua kena kes sama kasih. Semua ku tanah kan dia. Jadi dah cepat. Nela kerja. Bila pun bukan dia ada. Semua pun dia hayat. Ada bila kita pakai. Kenapa? Ganda. Beri. Nela kerja. Boleh tak? Mufta amma kasih arah ke fayyin ke. Nama kena mana buka tu amma masih siap ni. Amin. Masih ada mana? Nama kau Mufta Yesus. Nyata semua itu berbela bang nyata tembet. Finde bang berat deh. Dia sudah ini. Yes. Nanti kau lihat. Tapi bagi terbaik itu apa jadi terbina? Dia mana surat ini? Berat guftan terbaik surat ini. Surat ini. Mari kalau itu bukan kita pernah jual. Surat ini. Nama surat ini kita itu guftan terbaik saya. Apa dia surat ini? Wow. Yesus Kristus guftan. Yesus. Serai kira maka guftan Yesus. Bila kita ni lafaka awak ni ufela tadi Yesus. Waaqayyo bereetti rakkannaa jedhe maqaa nama sagalin mana nama dhuunfaa keessatti arga waaqayyo garuu akkannaa jedhe maqaa nama sagalii har'a galgala naannoo salphaa keessaa itti baasee namni nama sagalee isaa fuudhamee na jiru obboleetti kanama waaqayyo budoota irratti dibee kaasa malee budoonni foon ishee nyaatan beellamaaf qaxaroonni isheetu waaqayyo akkannaa jedhe ani shaaree jedhe harka mirgaa fudhate waaqayyo shaaree jedha obboleetti waaqayyo tu akka hambiseere waaqayyo tu akka hambiseere Waaqayyo loko hambisera. dabaletti waaqayyo tu akka hambiseere Waaqayyo loko hambisera. dubbachuun dandeessu manatti si wajjin dubbatu uma tokkoyyuu Bila kita dua mana dubbatu. afaan ishee dubbatu yoo inni galata dhiyeessu wajjin ta'uu dha normaali harki ishee kun miilli ishee kun laashaan akkama dhaabbatu Bahannya tu masuk sucu apa baca aja. Ucapaa oleh ucapaa untuk kedua kawan itu macam maayyoo untuk kedua mee waaqayyo na fayyiseera dubbine Waaqayyo na fayyisera. dabale waaqayyo na fayyiseere Waaqayyo na fayyisera. eera maqaan kee Sikkee amma si dhukkubaadha kubaan jiru. amma si dhukkubaa jiru Kubaan jiru. kuafeere dhime Duuni kuwaafeera. dabale jibbuutti kuafeere Duuni kuwaafeera. afaan kee akkamittiin si dubbate afaan kee akkamittiin si dubbate afaan kee akkamitti dubbate barre kumaayis wajjin nyaata akkamitti nyaatire macam nyata nyatu. tasuma yumo Rasuma nyatu. Yo tidak kami yang harus tiga ergine bishan duka kan ergine eshi ammas man wana kadiga eh wanta kadiga wakat wajin ol dewi
afaan ishee waan dubbatu. Hammamii fedhi afaan ishee tufame kottu mechete. Sakana gochuu danda'u mataa gara tarkoo itti buusee jechuu kan danda'u Yesuus. Haleluuyaa. Afaan ishee kan inni cufame waan dubbachuu inni sammamiif. Amma afaan dubbachuu danda'uun guyyaa ja'a afaan cufame. Tasuma jechuudha. Dhukkubsachuudhaaf immoo torban lama darbeera. Attamitti wayii wajjin haasofte akkuma isin dhukkube maaliin erga afaan ishee cufame? Afaan cufamu immoo Maaliif wajjin haasofte? yeroo haasoftu immoo mataa koo jetti mataa koo qaba. Maaliif isinitti matti? Afaan mataa ta'e yoo jennu akkaan agarsiifatti mataa Milikkita. milikkita Afaan akka mataa dhukkubsa itti himuu hin dandeessu. dandeessu marsaa jedhu. Isa dubbatee bu'aa kaasuu danda'u. Waan cufame hiikuu isa danda'u. Ilma Waaqayyoo tufa ta'uu galanni hin ta'a. Fattu gara yoomi kan argite ati? Isa kanamoo Milikkitaan haa ta'uu ishee fa'a. deemee ilaalee dhufee barannaa fudhadhee dhufannaa qoricha qabdiidhanii na didan. Ishi. Sana dubbii qabu jechuudha. Asitti fidee kadhannaan na didan. Ishi. Dhiiseen dhufee gaafamaan nalkaan galu sana immoo itti baay'atee dhukkubni. Ishi. Asumaan fuudhanii ta'e Gaafa akkamitti haasofti? jechuun haasawuu sadhuma afaan cufamu osoo hin taane hin dubbatu waan bira. Afaan tasuma yoo cufame. Afaan cufamuun yaa'u darbee darbee hin dubbatti mataa koo hin jetti. Haasawuu hin dandeessu walitti fuutee dubbachuu hin dandeessu. Ishi. Na bariisuu akka namarraan deemee asirraa lafa kanarraa Ishi. Biraaziliinis maatiin sassaabamanii dhufanii arganii kaanii baay'ee gaddisiisaa natti dubbatanii dhaqeen ganama fiduuf fennaan warri kun immoo lakki qoricha qabdi qoricha fixu malee minaamneedhaan. Utumaan taa'u qoricha sana gaafa isheen fudhattu kaatu ani immoo fudhadheen nuuf yaala. Si galateeffadhaa fi Waaqayyoo. Waaqayyo Waaqayyo jireenya keera hidhaa kana hiikeera. Jabina nyaata oomishan ni toomina mamaa waan nyaatte gahu jechuudha. Nyaata nyaatu. Hin jiru nyaatti. Akkamitti jiraatu torban lama. Abadam sochoos miila kee sochoo deemu. Agaltuu inni sodaatanii fi deemu. Nama harki miila jenne deemsisuu kan danda'u ilma Waaqayyoof kana caalchisaati. Buusaan manaa kan itti kana caalaa dhuunfaa